Kiristoositti kanaan guddachuu danda'u nurra jiraata. Jaalalli hamma keessa keenya hin jirretti, hamma obsa hin qabaannetti, hamma amantii hin qabaannetti guddinni keenya gara Kiristoositti dikriizii ta'aa deema, xiqqaataa deema jechuu barbaade. Xiimotewos boqonnaa 6 isa jalqabaasaa keessatti Phaawulos Xiimotewosiin gorsaa ture. Baay'ee namoota duratti beeksistee jabeessitee beeksisteettaati jabeessii qabi wal'aansoo amantii kana jedhee yeroo inni gorsu argine. Namoota baay'ee biratti beeksisteetta jireenya bara baraa harka kee keessatti qabadhu yookiis galfadhuuti jabeessii qabi jedhee yeroo inni Xiimotewosiin gorsu argina. Dubbiin wal'aansoon nu itti gallee dubbiin waamicha keenyaa kun Kiristoositti guddachuun kun jabeessinee qabuutu nurra jiraata. Jabeessinee kan hin qabne yoo ta'e salphaatti waan nu harkaa bu'u akka ta'e jabeessi qabi isa Phaawulos jedherraa waan tokko diraayiv goone ilaaluu ni dandeenya. Irraa fuunee ilaaluu ni dandeenya. Jabeessinee qabuu danda'utu nurra jiraataa jechuudha gama biraatiin. Waa'ee namoota sadii hin kaa Xiimotewos lamaffaama boqonnaa lamarratti kaa waa'ee namoota sadii. Tokko nama loltuutti jiru, qacaramee nama lolaa jiru. Lammaffaa nama dorgommeetti jiru. Sadaffaa waa'ee qottu, waa'ee nama kan sadanii yeroo inni kaa'u argina Phaawulos. Kiristoositti erga waamamne, Kiristoositti erga achas jireenyaaf dhufne, waa'ee jara kana sadiitiif fakkeenyaa yeroo inni kaasu argina. Loltuun jedha Phaawulos. Loltuun nama isa qacare yookaas immoo dhaabbata isa qacareef qofaa malee overtime yookaas immoo dhaqee nan geenye nan fayyanne jedhee faayidaa mataa isaatiif jecha wanna itti ramadame sana keessaa ba'ee dhimma dhuunfaa isaatiif jecha dhaqee iddoo biraatti galee hojii biraa hojjechuu akka hin dandeenye waa'ee loltuu akkatti kaasa. Waa'ee loltuu achi qaama isa qacare qofaaf kan hojjetu waa'ee loltuu beektu jedheen yaada. Kaampii kennameef qofa keessa taa'ee kan hojjetu ta'a malee anaaf miindaa koo na jalaa xiqqaatee uffannaan dhabe jedhee overtime hojjetu loltuun akka warra kaanii jechuudha. Loltuun qaama isa qacare qofaadhaaf gattaa'ee hojjeta hojii isaa. Kana jireenya itti waamamne kana keessatti laayinii Kiristoos nurraa barbaadu qofarra teenyee eeguu danda'u nurra jiraata. Inni itti aan waa'ee dorgommii kaasa. Namni dorgommeetti jiru jedhala. Akka seera dorgommichaatti yoo dorgome malee gonfoon warra mo'anii isa harka hin galu jedheetu dubbata achi keessatti gaafa dhannee ilaalu. Dhugumayyuu namni taphataa kubbaa yoo fudhanne ilaalle akka barbaade meedaa keessa asii fachi utaalee nama meeqa caccabsee isa kaan dhiigsee akka barbaade nama godhee goolii 4 gashate yoo ta'e valueless jenna. Gaafa jennu fayyaa hamma gooliin gale lakkoofna malee masbar daanyaan yookiis meedaa sana keessa akka seera dorgommiitti kan dorgomsiisu gaafa ilaalu wanti kufaa isa taasisu akka seera dorgommiitti hin hojjenne waan ta'eef gooliin galeen lakkaa'u. Namoonni baay'een bara waldaa keessa jiraatan bara amanan lakkaatu namoonni baay'een gibii sana lakkaa'amatu hin taane akka seerichaatti jiraateera. Jaalala of keessaa qaba, obsa of keessaa qaba, akkami tokkummaatti namana hidhaan nagaa isa keessa jira isa jedhutu ilaalama. Balbala waamicha keenyaatti kan nu ilaalamu Kiristoositti guddateera abaluu kan nu jechisiisu. Qaamolee Kiristoos nurraa barbaadu amala Kiristoositti guddachuu keessaati. Wanta jireenya keenya irraa calaqqisiisu guutummaa guutuutti yoo calaqqisiisne qofa akka ta'e dubbachuu barbaada. Isa kan gama dorgommiitti akka barbaanne nama dhiinne, akka barbaanne olii gaduun kurree, akka barbaanne wal jeeqnee hamma tajaajille bara tajaajille waldaa keessa turre lakkaa'annee kan nu lakkaa'amu miti jechuu barbaade. Qixinu itti waamichi nu itti waamamne inni guddaan toora eegganne deemuu danda'u nurra jiraata. Inni sadaffaa qottuun isa itti dadhabe ija midhaan isaatiirraa nyaachuun isaaf hin taa'e. Yoo qaamannu waame kanaaf abboomamne waan inni nuun jedhe goon itti aansuudhaan immoo laayinii keenya eegganne yoo adeemne nuni gatiin kee guddaa hin ta'a akka Abrahaamiin jedhe sana. Gatiin kee guddaa hin ta'a sodaatiin akkuma jedhee Abrahaamitti mul'ataan naqee dubbate sana yoo laayinii keenya eegganne yoo abboomamnee fi Kiristoos qofaaf yoo jiraanne nuyi hangafa eebbaa isa gatii guddaa sanatu harka keenya nu ga'a jechuudha. Kanaaf gara Kiristoositti guddachuu keessatti tokko abboomamuun jiraachuu qaba. Laayinii keenya eeggachuu danda'u nurra jiraata. Akka barbaanne
taanaan nuyi fattee baa laga corroqa keessaa kaatee magaalaa wayii galtee jennee waan moggaasuu ni dandeenya. That means fatteeniin corroqa keessaa kaatee magaalaa galte fakkeenyaaf laga corroqaatti waan jetti yoo ta'e magaalaa galteef Amaariffaa yookaan Tigiriffaa naasoftu. Afaan biraa naasoftu. Magaalaa galtee suma caffee keessatti jettu sana jetti malee. Kanaaf nuni wantoota Kiristoos nu guddisan aktivitii yookiin carraaqiin nuni Kiristoos keessatti guddachuudhaaf goonu hundeen jaalala keenya, hundeen tokkummaa keenya, hundeen obsa keenya, hundeen humna amantii keenya nu keessa hin jiru yoo ta'e akkuma fattee kanaadha jechuudha. Biyya qayyarre malee jireenyi keenya, guddinni keenya, physicality there is no changeable. Jijjiiramni hin jiru jechuudha. Kanaaf balbala waamichaatti biyya lafa qayyaranii miti kan milkaa'anii, maalis ta'anii miti kan milkaa'anii jireenya waamichi namarraa barbaadu. Ani ergaa dubbii sagalee gooftichaa kanaaf hidhameen jira jedha Phaawulos. Isaaf hidhameen jira gaafa jedhu namichi kun waan hunduma Filiphisius keessatti gaafa dubbatu dubbii isaa keessatti Filiphisius boqonnaa 3 keessatti gaafa dubbatu ani jedhe waanuma na fayyada tureyyuu waanuma na fayyadu iyyuu jedhe Kiristoosiif jedhee akka waan gatameetti lakkaa'eera jedhe. Kanaaf hidhameen jira gaafa jedhu utuu waa baay'ee hawwuu kontiroolikaalii laayinii waamicha isaa keessatti of eeggachuuf jecha waa baay'ee of jalaa nama kuffisedha jechuudha. Of jalaa kuffiseera jechuudha namichi kun. Maaliif balbala waamicha isaatti milkaa'uuf jecha balbala itti dhufetti Kiristoositti guddachuuf jecha of ganeera jechuudha. Kiristoositti guddachuu keessa of ganuutu biqila. Of ganuutu jira. Gad of deebisuutu jira. Garraamummaatu jira. Waan hundumaa of dhiisaniitu waan Kiristoos namarraa barbaadu jiraachuutu jira jechuudha. Amma yuutuubiidhaan, feesbuukiidhaan kallattii adda addaan nu hordofaa kan jirtan wantumti barbaade jigee hadhangala'u wantumti barbaade hadhangala'u si jalaa sabadu haalli kamiyyuu ol ka'ee gabbu'ee jireenya kee irratti wanti barbaade haa ta'u Kiristoos mana keetii gad hin xiqqaatin. Ameen. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Dhaloonni baay'een kan isaanii ol kaasanitti yeroo kan keenya ol kaafnu inni Kiristoos nurraa barbaadu gadi xiqqaataa deema. Yeroo fedhii keenya ol kaafnu inni Kiristoos nurraa barbaadu gadi kufaa deema. Yeroo fedhii keenya kuffisaa deemnu immoo inni ol mana keenya jechuu barbaadu humni Kiristoos waamichisa balbala keenya ol ka'aa deema jechuudha. Warra of dhiisanii bara baraan Kiristoosiif gad jedhan akka taanu gooftaan nu haa gargaaru. Dhaloota akkasii barbaada Waaqayyo. Dhaloota akkasii barbaada. Dhaloota akkasii barbaada. Dhaloota ofii isaa dhiise. Dhaloota eenyummaa isaa gane. Dhaloota maalummaa isaa gane. Fedhii foon isaatii dhaloota awwaalee barbaada Kiristoos. Isatti guddachuu barbaadda kottu. Jibba kee haa ba'i, soba kee haa ba'i, halalummaa kee haa ba'i, xuraa'ummaa kee haa ba'i, hanna kee haa ba'i, hamii kee haa ba'i, olii gadi nunkurin, olii gadi raafamin, olii gadi sin jeeqamin, Kiristoositti guddachuun obsaan, gad of deebisuudhaan, jaalalaan, wal danda'uudhaan, qullaa walii dhoksuudhaanidha. Kanaan kan argamu Kiristoos keessatti guddachuu keetu dhaga'ama jechuudha. Isa kana dhoksaan kanaa yoo nu gale egeree keenyaaf jilbadhee kan ofirra nu teessisu akka hin jiraanne dubbiin macaafaa ragaa nuu ba'a. Dhaloota kanarraa maal barbaada Waaqayyo? Garaa keenya barbaada. Sammuu keenya, jireenya keenya gad of deebifne fuula Waaqayyotti gad of deebisuudhaan jaalalaan dhuguma yoo akka Phaawulos jedhe kottaa yeroo tokkoof dubbii dhugaa dubbachaa jaalalaan kan amannaati waa meeqa olii gad dhoofne aca barbarree fakkeessinee sin jaalladha jennee sobnee keessaa suphii walii baannee walitti fakkeessinee buluurraa har'a kottaa waan isin gorfadha waan isin itti himaa Kiristoositti guddachuun akkasittiin miti. Kottaa dubbii dhugaa dubbachaa jaalalaan gara isa mataa nuuf ta'e Kiristoositti haa guddannu. Yoo akkas ta'e jireenyi kee alaamanaa utuun nimisu utuunni ol ka'uu jireenyi kee utuunni lafa kuftee harki si kaasu tokko gara kee dhufu arguudhaaf jirta. Dhaloota baay'eetu jireenya isaa irratti hin dammaqne, gaa'ela isaa irratti hin dammaqne, sochii isaa irratti hin dammaqne, deemsa isaa irratti hin dammaqne. Yoo gara Kiristoositti guddachuun barbaaddeetta ta'e keessa kee buleera ta'e wantoota of si gansisiisan of keessatti gadi jabeessutu sirra jiraata jechuudha. Of ganuu danda'u sirra jiraata. Akka kanatti Kiristoositti guddachuu keetiin bor hafee dhaloota kan hambisu kan ta'u si ta'a jechuudha. Bor jiraate kan jiraachisu si ta'a. Cee kan ceesisu si ta'a. Darbee kan dabarsu si ta'a. Dhaloota kana keessaa gooftaan barbaadee si haa argatu. Mee amiin jedhe yeroo kamittiyyuu caalaa iddoo bal'aan mana keetii kan Kiristoos haa ta'u bal'ifatee mana kee keessaa hojii guddaa kan si hojjetu mana kee keessaa kan olaanu hojii harkisaa si hojjetu siif haa ta'u gooftaan nu haa gargaaru hamma dhageenya nuuf haa eebbisu akka itti jiraannuuf xiqqoo galateeffadha. Gooftaa bara baraa
kallattii adda addaan jireenya isaanii akka isaan sitti hin guddanneef dhaloota kana hidhee kan jiru gaadi'ee kan jiru maqaa Yesus Kiristoosin jireenya isaanii irraa kan ifatame haa ta'u. Maqaa Yesuusin irraa kan ifatame haa ta'u. Gaa'ela isaanii kan hidhe, bara isaanii kan hidhe, jireenya isaanii kan hidhe, deemsa isaanii kan hidhe, tarkaanfii isaanii kan hidhe, namantaatu kan ittiin jedhu, hin jiraattu kan ittiin jedhu. Ati umriin kee sokkeera, barri kee sokkeera, hojiin kee kana booda hin milkaa'u, tajaajilli kee hin milkaa'u, deemsi kee hin milkaa'u. Haalli dura isaanii deeme iddoo tokko isaan dhaabe humnaaf umurii isaanii nyaachuudhaaf lafa itti qotu. Ammaa jalqabee haboo mucummaa sibiraanaa kenname. Sa'aatii kana jalqabee danqaraa dura isaanii cabseera maqaa Yesuusin. Cabseera maqaa Yesuusin. Cabseera maqaa Yesuusin. Cabsanii haba'anii. Cabsanii haba'anii. Ciratanii haba'anii. Hamilkaa'anii maqaa Yesuusin. Gaa'elaan kan danqaman. Jireenyaan kan danqaman. Eebbisaanii qabamee kan jiru. Hojii ala kan jiran. Hojii dhabanii kan jiran. Kallattii adda addaan hidhamanii kan jiran. Balbala waamichaa isaaniitti qurxamanii kan jiran. Si wajjin jiraachuudhaaf danqamanii kan jiran. Ammaa jalqabee irraa baneera. Irraa baneera. Irraa baneera. Irraa baneera. Irraa baneera. Amantiidhaan ameen jedhaa. Amantiin buddeen miti cafaqanii afaan naman kaanii. Abbaatu sagalee ba'ee amanee ittiin jiraata. Sa'aatii kanaa jalqabee gaa'ela keetti kan cufame. Balbala jireenya keetti cufame. Balbala hojii keetti cufame. Balbala miindaa keetti cufame. Balbala sochii keetti cufame. Baneera sirraa. Baneera sirraa. Baneera sirraa. Baneera sirraa haboo mucummaa Kiristoos biraanaaf kenname. Baneera sirraa Yesuus. Baneera sirraa maqaa Yesuusin. Yeroo kanaa jalqabee guyyoota achi as deeman muraasa keessatti balbaloonni cufaman banamanii argi maqaa Yesuusin. Argi maqaa Yesuusin. Ameen.